Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Kampaasota naannoo Oromiyaa keessatti hiriirri mormii dhohee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun hiriira mormiiti. Hiriirri mormii kampaasota naannoo Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamee jira. Hiriira kana eenyutu gaggeesse? Maaliif gaggeeffame? Qabannee jirra isin biraan geenna. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad haasaa OBN irratti taasiseen Oromoon Eertiraa keessaa lafa qaba jedhee jira. Kanaanis wal qabatee gaafii fi yaadni garaagaraa qaamota garaagaraa irraa ka'ee jira. Maaltu jedhame isin biraan geenna. Oduun itti aanu marii biyyoolessaa gaggeeffamaa jiru irratti dhimmi magaalaa Finfinnee ajandaa marii keessaa akka haqamu taasifamee jedhamee jira. Maaliif kan jedhu dabalata odeeffannoo qabannee jirra. Oduun itti aanu Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Har'as kaleessi haala adda ta'een lolli kun cimee kan itti fufe yoo ta'u haalli jiru akkaan hammataa deemuun muddamsuun hamaan uumamaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa dubbatanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa isin biraan geenna. Oduu gara kaabaa irraa nu geetten TPLF halkan edaa meeshaalee gurguddaa madfii fi kan biroo kallattii lamaan humna waraanaa mootummaa federaalaa irratti dhukaase jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroollee qabannee jirra. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti wajjin turuudhaan itti bohara. Oduun itti aanu muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa tokko taasisee jira. Innis Eertiraan ta'a Oromooti jedhee jira. Itti aansuunis muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad lafti Oromoo Oromoodhaaf dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Oromoon lafa isaa mariidhaaf hin dhiyeessu jechuudhaan dubbatee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa kana kan taasise OBN waliin haasaa taasisee ture irratti yoo ta'u haasaan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad taasise kun hedduu kan dinqisiise yoo ta'u hedduun immoo ajab jedhanii jiru. Hedduunis miidiyaa hawaasaa kana irratti maal jechuudhaan gaafii kaasanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Eertiraa keessatti lafti hedduun bakkoonni hedduun afaan Oromootiin waamamu jechuudhaan dubbatee jira. Bakkoota afaan Oromootiin waamaman keessa Doorii Oromoo akkasumas magaalaan guddoon Baareentuu jedhamtu jiraachuu fi bakkoota Ambaa Soorawaanaa jedhamanii kan Oromooti jechuudhaan dubbatee jira. Oromoon bilisa bahee jira, bilisoomee jira, duuba dura bitaa mirga laaluu hin qabu jechuun kan dubbate. Muummichi ministeera Itoophiyaa Oromoon bilisoomsa jedhee qaamni har'a socho'u gowwummaadha jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u yaadni isaa kun hedduu biratti yaada garaagaraa kaasee jira. Eertiraa keessatti lafa Oromootu jira jechuudhaan yaadni inni kaase kun gaafilee hedduu kan kaase yoo ta'u lafa Oromoo nuti jedhu kan akka Finfinnee kan akka magaalaa Dirree Dawaatti fi daangaa Oromiyaa hedduu Oromoo falmisiisaa lafa Oromoon tiyya hin jenne irratti yaada akkanaa fiduun maaliif barbaachise jechuudhaan hedduun yaada kaasanii jiru. Finfinneef Dirree Dawaa mariidhaaf dhiyeessaa lafa Oromoo mariif hin dhiyeessinu jechuun wal faana ni deemti jechuudhaan miidiyaa hawaasaa kana irratti namni tokko yaada kennee jira. Oduun itti aanu marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n gaggeessaa jirtu irratti mormiin cimee itti fufee jira. Dhimmoota garaagaraa irratti mormiin cimee kan itti fufe yoo ta'u dhimma magaalaa Finfinnee irratti haala adda ta'een mormiin guddaan gaggeeffamaa ture jedhamee jira. Mormii guddaa gaggeeffamaa tureen hirmaattonni naannoo Amaaraa irraa dhufan magaalaan Finfinnee ta'a Oromoo ta'uu hin qabdu jechuudhaan mormii cimaa gaggeessaa kan turan yoo ta'u hirmaattonni naannoo Oromiyaa irraa hirmaatan immoo magaalaan Finfinnee ta'a Oromootti seeranis heeranis jechuudhaan mormii cimaa gaggeessaa turan jedhamee jira. Mormii cimaa dhimma magaalaa Finfinneetiin wal qabatee gaggeeffamaa ture irratti hirmaattonni hedduun maricha gadhiisanii deemuun kan himame yoo ta'u dhumarratti dhimmi magaalaa Finfinnee ajandaa marii biyyoolessaa keessaa akka haqamu taasifame jedhamee jira. Yeroodhaaf odeeffannoon kun kan nu ga'e yoo ta'u oolee bulee immoo maaltu jijjiirama. Akkuma jedhame dhimma magaalaa Finfinnee ajandaa marii keessaa baasanii achumaan hafamoo oolanii bulanii waan itti deebi'u ta'a. Wanti jedhu waan of duratti arginu ta'a. Oduun itti aanu kaampaasota barsiisota naannoo Oromiyaa guutuu keessatti har'a mormiin dhohee jira.
Barsiisonni kaampaasota naannoo Oromiyaa haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan hiriira mormii haala naamusa qabuu fi akkasumas mirgi isaanii itti kabajamuu danda'uun sagalee isaanii dhageessifataa jiru. Guutuu naannoo Oromiyaatti barsiisonni kaampaasii jiru hundatti haaluma kanaan sagalee dhageessisaa jiru. Kaampaasota hiriira mormii barattoonni yookaan barsiisonni kunneen sagalee itti dhageessan keessaa Oromiyaa State University Mattuu, Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa, kaampaasii Ciroo, kaampaasii Shaambuu, kaampaasii Fiichee, kaampaasii Jimmaa muraasadha. Hedduun isaanii sagalee dhageessisaa oolanii jiru. Sababa mormii kan ta'e akka barattoonni ibsaa jiranitti mootummaan naannoo Oromiyaa imaammata haaraa gadi fiduudha. Imaammata haaraa inni gadi fide kun immoo rakkoo hedduu kan of keessaa qabu jedhamee jira. Tokkoffaa, barsiisonni bara kana eebbifaman sagantaan eebba isaanii hin jiru. Lammaffaa, teemporaariin isaaniif hin dhiyaatu. Inni sadaffaan COC illeen hin jiru jedhamee jira. Kanaan wal qabatee barsiisonni imaammanni haaraan isaan dhaqqabe kunneen hojii argachuu akka hin dandeenye ibsuudhaan imaammanni haaraan mootummaan itti gadi fide kun miidhaa guddaa kan qabuu fi xaarii isaanii kan waggaa hedduu bishaan kan obaasuu fi akkasumas abdii kan isaan kutachiisuu fi rakkoo garaagaraatiif kan isaan saaxilu ta'uu ibsuudhaan mootummaan imaammata haaraa gadi fide kana keessa deebi'ee ilaaluu akka qabuu fi rakkoo kanaafis furmaata kaa'uu akka qabu barattoonni kunneen hiriira mormii gaggeessan irratti gaafilee kanneen dhiyeessuudhaan mootummaan furmaata hatattamaa akka kennu gaafatanii jiru. Mormii guutuu kaampaasota naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanaan wal qabate hanga ammaatti deebiin mootummaan kenne hin jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatii fi akkasumas waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatu kan beekse waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galatti immoo aanaalee garaagaraa keessatti fufteedhaan tibbana lola gaggeessaa jiru irrattis miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Haaluma kanaan har'as barraaqan kibba lixa shaggar aanaa bachotti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee ture irrattis injifannoo argatu beeksisee jira. Har'a hagayya 8/2026 aanaa bachoo ganda wajarbii abaxii jedhamutti loltoota PP konkolaataa lamaan imalaa turte irratti hadheedhuudhaan haleellaa raawwadhe jedhee jira. Loltoonni kunneen paatiroolii lamaan magaalaa aanichaa magaalaa Tullubooloo irraa ka'uudhaan ilmaan hiyyeessaa dirqamaan guuranii gara mooraa leenjii waraanatti geessuudhaaf akkasumas isuma kana dahoo godhatuun saamicha hamaa uummata irratti raawwatuu fi gara aanaa tolee magaalaa baantutti imalaa turan irratti hadhee hidhuudhaan haleellaa raawwateen hedduu madeesse hedduu addunyaa kanarraa godaansise injifannoo irratti argatu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan battalatti 5 addunyaa kanarraa yoo godaansisu kan madeesses hedduu ta'uu fi kan kanarraa hafte ari'ee duubatti deebisuun bakka irraa dhuftetti deebise jedhamee jira. Gama meeshaatiinis AKM 4 fi meeshaalee biroollee irraa hiikkate jedhamee jira. Akkasumas konkolaataa paatiroolii humnoonni kun ittiin socho'aa turan lamaan keessaa tokko hojiin ala taasisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa naannawa magaalaa Adaamatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argate jedhamee jira. Funyaan magaalaa Adaamaa jalatti Wanjitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen rifaatuu fi raafama hamaa magaalaa Adaamatti uume jedhamee jira. Haleellaa kana kan raawwate har'a hagayya 8/2026 barraaqan waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Wanjii naannawa warshaa sukkaaraa iddoo addaa Qodobee jedhamutti mooraa waraana PPTtti seenuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Haleellaa ganama sa'a 2 moorichatti marsuudhaan raawwateen loltoota PP hedduu madeesse hedduu addunyaa kanarraa godaanse kan kanarraa hafte kaampicha keessaa yookaan mooricha keessaa yaasuudhaan gara magaalaa Adaamatti baqachiise jedhamee jira. Achuma Shawaa Bahaa aanaa Adaamatii fi magaalaa dheeraa yookaan godina Arsii gidduutti har'uma hagayya 8/2026 sa'aatii wal fakkaataa yookaan immoo sa'aatima tarkaanfii Wanjitti fudhateen sa'aatii wal fakkaatatti haleellaa bakka yookaan ganda Ceekaa Sillaasee jedhamutti loltoota PP qubsuma isiitti itti dhaquudhaan hadhee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen guutumaan guutuutti mooricha keessaa yaasuun naannaa sanirraa baqachiisuun naannicha qulqulleesse jechuudhaan maddeen odeeffannoo garasirraa odeeffannoo baasaniin ibsanii jiru. Guutuu odeeffannoo kanneen akkuma nu gahaniin kan isin biraan geennu ta'a.
Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana naannawa magaalaa Adaamaatti marsuudhaan funyaan magaalaa Adaamaa jalatti haleellaa raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Magaalattis muddamsuu hamaa jala galchee jira. Gaafa hagayya 2026 naannawa magaalaa Adaamaatti haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisee jira. Gaafa hagayya 2026 bulchiinsa magaalaa Adaamaa jalatti kan bultu aanaa caffee ganda roggee maaramii jedhamutti haleellaa mooraa waraana mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 10 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 15 immoo madoodhaan adabuudhaan meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu. Akkasumas loltoota PP guutumaan guututti mooricha keessaa yaasuun baqachiisuu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa ibsee jira. Achuma Shawaa Bahaa aanaa Liibaan Cuqqaallatti waraanni bilisummaa Oromoo gaafa hagayya 2026 loltoota PP irratti haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu isin hin gennee turre guutuu odeeffannoo kan dabalatu odeeffannoo kana argannee jirra. Hagayya 6 bara 2026 waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Liibaan Cuqqaallaa ganda ilmoo eddoo addaa golbee magaalaa hojja duree jedhamutti mooraa waraana PP irratti haxeedhuudhaan haleellaa raawwatee tureen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota PP 30 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansu 18 ol immoo madoodhaan adabee jira. Loltoota PP humna dabalataa magaalaa Adulaalaa irraa diroonidhaan deeggaruudhaan bakka lolaatitti ergamtees waraanni bilisummaa Oromoo diroon isaanis odoo hin sodaatin dura dhaabbatuun haleellaa irratti raawwatee tureen loltoota humna dabalataa irraayis loltoota 4 battalumatti ajjeese jedhamee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo meeshaan hiikkadhe jedhe AKM 20 isnaapariin 3 rasaasni bireenii 5200 rasaasni AKM 3000 akkasumas meeshaalee waraanaa biroollee hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kuni odeeffannoo dabalataa arganneedha. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garagaraatti lola loltoota PP waliin gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu odeeffannoo nu ga'ee jira. Haaluma kanaan har'a hagayya 8 2026 lixa Oromiyaa godina Bunnoo Baddeellee aanaa Daaboo Hannaatti waraanni bilisummaa Oromoo barraaqan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Daaboo Hannaa ganda Coree jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti barraaqan raawwateen loltoota PP irratti miidhaa qaamattii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkadhe jedhee jira. AKM 7 akkasumas jororoo bireenitii fi meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Odeeffannoon qabanne kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun lolli loltoota PPtiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola bakkoota garagaraatti loltoota PPtiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kanaan walqabate gama mootummaa federaalaatiin wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee humnoonni mootummaa federaalaa yeroo ammaa kana ilmaan hiyyeessaa adamsuudhaan gara mooraa leenjii waraanaatti geessuudhaaf sochiin cimaan taasisaa jiran cimee itti fufee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geette TPLF humnoota mootummaa federaalaa irratti dhukaasa meeshaalee gurguddaa deeggarame bane jedhamee jira. Madfii fi meeshaalee gurguddaa kallattii lamaan humna waraana mootummaa federaalaa irratti dhukaasa banuun gabaafamee jira. Kallattii lamaan dhukaasa baname kana hordofee gara lamaan irraayyuu dhukaasni walirratti banamuun gabaafamee jira. TPLF dhukaasa kan bane kallattii Affaariin kallattii bakka Toonsaa jedhamuun gara naannoo Affaaritti dhukaasa banuun kan himame yoo ta'u, kallattii Raayyaatiin bakka Toonsaa jedhamuun naannoo Affaaritti ce'uudhaan haleellaa meeshaalee gurguddaa raawwatu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasan yoo ta'u, TPLF kallattii Toonsaa jedhamu kanaan yookaan bakka Toonsaa jedhamu kanaan humna federaalaa irratti dhukaasa banus humni federaalaa obsaan waan ta'u hordofaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasan. Sochii gara kaabaatti lolaaf taasisamu kanaan walqabatee ambaasaaddar Usleemaan Daddafoo yaada kennee jira. Yaada kenneen humnoonni Eertiraa hedduun kallattii naannoo Tigraayin gara naannoo Tigraay seenuudhaan lolaaf of qopheessaa jiran jechuudhaan dubbatee jira. Gabaabumatti kaaba Itoophiyaatti muddamsuun uumame cimee itti fufee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa nagatti nu tura.